Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii Obsee Shawaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyo waaqa isa jiraataa dachaa dirrabiisaniif haa baay'atu jechuun barbaada. Jiraatirtuu jecha arras deebi'ee dhufeen jira. Maal qabattee dhufte Obseen jechuun keessaniin oolu. Isa duratti garuu chaanaala kiyyaaf haaraa warri taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Chaanaalli kun chaanaala guddatu na guddisaa isiniin jedha daawwattoota koo. Egaa haala mijatarreen qabalma jenne keessatti viidiyoo waraabaa jira. Kanaaf har'a maal qabattee dhufte Obseen yoo jechuu barbaaddanii waanuma tokko qabattee dhufee innis maal yoo jettanii waa'ee Ubiyyee fi Naayil jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi waa'ee waan nama gaddisiisuu fi baay'ee gaddeen jiraan akka kootti baay'ee na gaddisiisee jira. Namni dogongorreen jiru namni foonii tokko namni foonii kan taane hundi keenya iyyuu dadhabaadha. Foon dadhabaadha. Nuti immoo nama fooniitti waan taaneef afurri garuu waan hunda keessatti immoo gargaarsa namaaf hin kenna. Garuu foon kun dadhabaadha. Dadhabina keenya beeknee dhalli namaa immoo dogongora qabnu irratti dhiifama walii gochuun dirqama jechuudha. Akkuma argaa jirtanii miidiyaa irrattis argaa jirtu achumaanirree Ruttaayyee fi Abrash birattis argaa jirtu viidiyoon gadhiifamaa jira. Garuu dhugaa baay'ee wanta isaan irraa hubadhes jira. Wanta gaddes jira jechuudha. Maaliif yoo jettanii Ubiyyeen baay'ee xifii haartee manaa hin baa jettee hamma daa'ima ishirree maatii ishiitti dabarsiteetu amma biyya Itoophiyaa keessaa bahutti geessee ayyar maarafaa geessee jirti jechuudha. Kuni jechuun garuu gaa'ela keessatti wal danda'u kan jedhu tokko hin jira jechuudha. Gaa'ela erga qabanneen boodatti gaa'ela keessatti abbaan manaa fi haati manaa tokko obsa walii qabaachuu, dandeettii walii qabaachuu, waanuma hunda irratti walitti mufachuu ta'an irra walii darbuu nanuma jiru. Nuti dhimma gaa'elaa kana keessatti abbaa manaa fi haadha manaa keessarree galuu nu barbaachisu. Haa ta'u malee akka hubannutti karaa ishiis karaa isaas jaalala guddaatu jira. Inni akkasuma akka mana Abrash dhaqee kaleessa gaafa ishii manaa dhabu jedhee maraatee jira. Dhugaa dubbachuuf ani dhiirri gisee boo baay'een gadda jechuudha. Ilmoon dhiiraa tokko dubartii nuti dubartootni kuni kifeetii dafnee kaffaamu wayin immoo bakka boo'icha dafnee boo'uu dandeettii qabna jechuudha. Galuu ilmoon dhiiraa tokko imimmaan dafeen bu'uuf yoo hamma kamitti ulfaate malee imimmaan buusuudhaaf dhiirri tokko yeroo isa barbaachisa jechuudha. Akka keenyaa miti. Shamarranii waanuma xiqqoon nu kaffa'uu danda'a, waanuma xiqqoo ba'uu dandeenya. Dhiirri garuu akkas miti jechuudha. Kanaafi Naayin kaleessa gisee akkasitti boosanii dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoon gadde keessi koo na gadde dhugaa rabbi maaliifi yaa inni balleessaa inni qabu san dubbatee jira. Sirrii dha'ee balleessee jira. Wanta inni balleessuuf waan naan biraatu hin taane piraankiin ani irratti hojjedhe santu balleessaa ta'e jedhee dubbatee jira. Because miidiyaa qabaachuun keenya kuni wanta itti irratti beekuu qabnu. Miidiyaa erga qabaanneen boodatti namni miidiyaa qabu tokko maal godha seetanii dirqama hobsa qabaachuu qaba. Sirriidha. Piraankii kana caalus walirratti dalaguu danda'u, hojjechuu danda'u, irra walii darbanii garuu waan xiqqoo kanarratti hamma ishiin biyya gattee baatu dirasii ga'uun waan ulfaataa natti fakkaata jechuudha. Namni tokko erga miidiyaa qabaatee miidiyaa irratti bahee obsa qabaatee maalummaa jechuun gaalli qalbii miti. Ilmoo ishii gattee gaa'ela ishii gattee nan ba'a jechuu otoo hin taane biyyuma Itoophiyaa keessa teessitu iddoo tokko qabattee akka kootti jechuudha. Iddoo tokko otoo qabattee haara ishii galfattee itti raftee itti sirriitti yaaddee boru jara kana yoon gatee deeme akkaman godha. Har'a haariidhaan haariin gisee harruu lubbuu keenya hamma baasnutti nu geessisa jechuudha. Lubbuu ofii hamma baasnu nutti geessisa. Garuu isa duratti maal godhuu qabna? Gaafa harru kana irratti rafnee gaafa yaannu xiqqoo ishii haara gaafa galfannu ilmoon keenya sun nu barbaachisu, daa'imni xiqqishuun kun nu barbaachisu, abbaan manaa har'atti haare kun nu barbaachisu jedhanii ilaaluun dirqama keenya jechuudha. Keessattuu shamarran jechuudha. Dhugaa isinitti maal yaada tokko isinii kenna. Gaafa haartan ragaa jedha haara. Dhugaa isinitti maaliifi anuma wajjinuu gaafa harruu murtoo kennina dafne jechuudha. Murtoo fudhachuu sirrii miti gaa'ela keessatti. Batalay gaa'ela keessa erga galanii ilmoo walirraa qabaatanii jireenya qabaatanii boodatti murtoo fudhachuu sirrii miti. Irratti rafanii yaaduun sirrii dhinaartuu miti hin aartii. Mucaa sun piraankii irratti hojjetee piraankiin immoo kun haaraa miti. Hundi gisee miidiyaa irra oolanii pirankii wajjin dalagaa wantoota kana caccaaluyyuu baay'ee wajjin hojjechaa oolu jechuudha. Kanaaf
piraanki ergete ettime piraanki ergedeen boodatti itti raftee itti yaadde laaluu qabdi turte biyyeen jechuudha. Garuu dogongortee akka kootti dheena yaada. Haa ta'u ishii haariin ishii ashannafatee yaada ishii tuqee bakka ani bahu malee naan ta'u jireenya akkasii kun nan barbaachisu erga jettetti booda immoo ragaa jettee erga Abirashwaa bira dhufte erga Ruutaafaa bira dhufte ragaa jettee itti raftee eddee gaariif tureyyuuni garuu Waaqayyo haa galatu ammas deebitee jirti. Haa ta'u malee jara kana lamaan irraa maal hubattee obseemee maal fakkeenya argattee hottanii jaalalli hammam hamma nama dadhabsiisu argeen jira jechuudha. Maaliif imimmaan ishiin boochus siqsiqqettee imimmaan innis bo'us ilaalame otoo jara kana lamaan gidduutti jibbi tokko jiraate otoo kan naayin ishii jibbee wayinu biyyeen isa jibbitee raatte dhugaa rabbii imimmaan hin buusan ture. Otoo biyyeen bichaan jaalattee naayin jibbee imimmaan hin buusu naayinuu odhee eenyuun qabaani biyya kana keessaa dee odoo haadhaaf abbaa qabu buu jedheen bo'u ture. Otoo jibba ishii qabaate ishiin irree otoo jibba isaa qabaatte ayyar maarafa geesse xiyyaara tikkeettii sa'aatii kana kaate jedhaniini sa'aatiin natti ga'e otoo jettu gaafa Abirash in jaalattaa wiyyee jedhuun nan jaaladha jetteen dubbatti ture. Otoo jibba isaa qabaatte argitanii jaalalli amma nama moosus jaalalli immoo wadha dhugaa rabbii gizee tokko muddamaan gaafa haruu murtoo kennina malee namni jaalala qabu namni jaalala dhugaa qabu jaalalli hamma nama moo'aa ta'e ilaalame. Amma ishiin xiyyaara tikkeettii murattee ayyar maarafaa tasaaffaruudha deemtee boolee ol seenteet booleedhaan gad deebite jechuudha. Ayyar maarafaa keessa seentee gad deebite. Kana hunda kan ishii godhe qarshiin xiyyaaratti baaste sun ishii mararuu kan dhiiseef jaalalli ashannafatee waan ishii jiruuf jechuudha. Moo'ee waan jiruuf jaalalli mucaasanii jaalalli jireenya ishiitiif qabdu jaalalli tidaarii ishiitiif qabdu waan ishii moo'ee jiruuf amma ijoollee dhugaa sirriitti mabee jaalalli otoo ishii moo'uu baate birrii xiqqoodhaan xiyyaara kana tikkeettii isaan kutattu hin beekne hundi keenya biyya ormaa dhufnus argine yoommoo namni tokko dhufuuf jennu hin argina. Biyaansi qarshiin xiyyaaraa duwwaan otoo dallaalan ishee erguu baate qarshii xiyyaaraa duwwaan birri meeqa amma yeroo kanatti yookaan 23,000 yookaan 26,000 kana gadi dhoomittuu xiyyaara ayyariin hin kutamu jechuudha. Kana hunda kan ishii kisaaraa goosisee birriin kiyya sun haa badu jaalala abbaa manaa koosonnaa caala jedhan ishii deebise jaalalli isaa waan keessa ishii jiruuf waan jaalalla ashannafatee jiruuf jechuudha. Argitanii jaalalli yoo nama ashannafatu akkana dhugaa biyya irraa barumsa tokko ijoolleen gaala keessa jirtan batalee ijoolleen gaala keessa jirtanii sirriitti barumsa irraa argattu barumsa guddaa irraa argattu. Maaliif hojjettanii biyya irraa sirriitti barumsa argattu maaliif hojjettan maal barumsa irraa argannu jettanii jaalalli hamma nama ashannafu akkuma haara sanitti otoo hin taane itti raftee biyya nama otoo itti raftee akkuma Abirashwaa biratti dhufte sanitti itti raftee yaaddee maaliif ta'e laata walitti araaramuu dandeenya laata jettee akka haarii sanitti ba'uu baatte maal gooti turte dhugaa waaqa jiraatati ayyar xiyyaara saniifis birrii sanii kaffaltu qarshii isaaniis hin kassartu jechuudha. Garuu maaltu ta'e kana hunda keessatti akka ishiin qarshii sanis kassartu kan godhe haariidha jechuudha. Garuu Waaqayyo haa galatu ani akka kooti waan hunda durayyuu isaan lama walitti fayyuu walitti deebuu isaanii na gammachiise jechuudha. Waaqayyo gidduu isaaniitti nagaa buusu abbaa ilmoo ishiitii haadha ilmoo isaatii innis irree kanaaf innis jaalala guddaa ishiidhaaf qaba ishiin irree jaalala guddaa ishiidhaaf qabdi. Maatii jaalalaati immoo durayyuu irraa baay'ee waan baay'ee viidiyoo isaanii ilaalla irraa waan baay'ee hubachaa turre maatii jaalatamaa maatii namatti tola maatii jaalala mana isaanii jirudha. Ammarree Waaqayyo nagaa gidduu isaaniitti buusee ijoo mucaa isaanii walitti fidatanii mucaa isaanii wajjin walitti deebi'anii ilmoo isaanii gidduu ilaalanii akka isaanii durii sanitti akka jiraatan nuti abdii qabnaa fi Waaqayyoon kadhannaaf nuti garuu dhugaa rabbii baay'ee tokko akka kootti gaddee fi jira dhugaa na gaddisiisanii innis nama rara ishiinis nama rarte jechuudha. Isa bichaatu nan ishiinis innis nama rara maaliif isaan lamaanuu miskiinii wan jaalalabduu walii qabanu wal jaalatanii otoo jiranuu haariin wanneedha jechuudha. Inni gaafa balleessaadhu ani qaalii takkittee kana nafaanii kiyyaa baase hulli gisee ishiin gaafa hunda nan deema waan naan jettuuf maana doorsista deemtu deemi jedheeni akka ishiin aarte sanii nan deemtu deeme dheeni kanarratti murtoo godhattee otoo nanii akkuma anaa durii zim jedhee jiraadhee kana hunda murtoo fudhattu jedhee ture jechuudha. Naan jechuudha.
gaala keessa gaafa galeen boodatti baqa doorsisuun ishiin sirriidha ishiin anan akkasitti isa doorsisuu akka inni tasgabbaa'ee jedhee mana isaa keessatti akka isaa duriitti jiraatu jedheeni jette. Dhiirri immoo kanan jaalatu kan hin beekne jechuudha. Dubartoonni tokko batalee dubartoonni warri gaala qabatan hin beektu. Dhiirri daddarbaa akkasii dubbii akkasii kanan jaalatu hamma danda'ametti tagabiidhaan dubartiin dhiira otoo qabattee wayya jedhee yaada. Garuu nuti kamis ta'e kam innis ishiinis baay'ee nama mararu haa ta'uyyuu malee jaalala isaanii duriitti deebi'anii isaanii durii ta'anii viidiyoo nagaa viidiyoo jaalalaa viidiyoo taphaa akka waraabanii tokko durii sanatti kennu dhiisan abdii irraa qabna. Waaqayyoon gidduu isaaniitti nagaa guddaa haa buusu mana isaanii nagaa naagalu jennee waaqayyoon kadhannaa fi akkas fakkaataa. Kanaaf viidiyoon koorraa kana garuu ani barumsa baay'ee irraa hubadheen jira. Jaalalli hammam amma nama mo'atu dhugaa rabbii irraa hubadhe jechuudha. Jaalalli maal akka ta'e isaan irratti argee jira. Jaalalli hammam guddaa akka ta'e irraa barumsa fudhadheen jira. Kana sinin jedha daawwattoota dhaggeeffattoota chaanaalii kiyyaa. Egaa viidiyoo koo kana yoo isinitti tole laayik sheer sabskiraayib naa godhaa. Akkasumallee pilis chaanaala koo kana naa guddisaa. Dhugaa jajjabaachaa jiru chaanaalii koo baay'ee duubatti hafaa jira. Naa jajjabeessaa waaqayyo yoo jedhee gola hormaa kana keessaa gaafa wajji viidiyoo adda addaa piraankiidhaan wanta naa warreessitanii komentii jalatti obsee kanan hojjedhu naan jettanii kallattii kamisinii kan hojjedha qaalisinii gala innis yeroo gabaabatti na eeggadha. Har'a boru otoo hin jenne yeroodhuma kaa waaqayyo na gargaaree gola hormaa kana keessaa na baasutti akkasiniin jedha. Hummasitti garuu chaanaala koo kana guddisuu yaada. Jajjabeessaa dhugaa rabbii baay'ee duubatti hafaadhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Like share naa gochuun dagatinaa sabskiraayib godhaa. Warri haaraa taatan mana koo kanatti dabalama. Viidiyoon biraatiin amma walitti deebinutti waraabulaa isiniin jedha.